bara 1973 nama deeggarsa mootummaa guutuu qabu ture. Hidhannoos qaba ture. Humna cimaas of harkaa qaba ture. Qabsoo keessatti sadarkaa olaanaas qaba ture. Namni hedduun bakka sana ga'uu hawwu. Inni garuu waan hundumaa dhiisee ba'e. Maaliif? Mootummaa diina isaa waan sodaateefis miti. Du'a waan sodaateefis miti. Dhugaa tokko waan hubateef. Dhugaa yeroo sana namoonni baay'een dubbachuu sodaatan. Dhugaa jireenya isaa guutuu jijjiire. Qabsoon inni keessa ture sun qabsoo saba isaa akka hin taane hubate. Maarree ni murteeffate. Murtee mootummaa isa deeggaru irratti isa kakaasu. Murtee lubbuu isaa balaaf saaxilu. Murtee seenaa qabsoo Oromoo keessatti boqonnaa haaraa banuu ta'u. Yeroo tokko dhugaanii waraana guutuu caalaa ulfaata. Kun seenaa Sheek Hussein Suraati. Seenaa nama daldalaa tokko kan qabsoo tokko dhiise qabsoo biraa dhalchedha. Namni kun eenyu ture? Loltuu beekamaa tokko miti. Siyaasa mootummaa keessaa tokkos miti. Ajajaa waraanaa guddaas miti. Dhugaan isaa caalaan nama ajaa'iba. Daldalaa ture. Nama jireenya tasgabbaa jiraachuu danda'u. Garuu yeroo tokko seenaa kan jijjiiru namoota aangoo qaban miti. Namoota dhugaa tokko argan ta'u. Namoota gaaffii tokko of gaafatan ta'u. Namni sunis Sheek Hussein Suraa ture. Har'a maqaan isaa namoota hedduu biratti hin beekamu. Ta'us garuu yeroo tokko maqaan sun giddugala seenaa guddaa tokko keessa ture. Seenaa keessatti yeroo baay'ee maqaan goototaa ni yaadatama. Maqaan mootummaa fi hoggantootaas ni galmaa. Garuu namoonni karaa sana banan yeroo baay'ee ni irraanfatamu. Namoonni hojii guddaa hojjetan beekamtii isaanii hin argatan. Sheek Hussein Suraanis isaan keessaa tokko. Namni mootummaa Somaaliyaa biratti du'aaf barbaadamu. Nama hojii dippiloomaasii fi hojii iccitii keessatti hirmaate. Nama murtee tokkoon mootummaa, michootaa fi jireenya isaa hunda balaaf saaxile. Garuu gaaffiin guddaan ammayyuu ni hafe. Akkamitti namni jireenya tasgabbaa qabaachaa ture seenaa qabsoo keessatti maqaa guddaa ta'e? Deebiin isaa Ginniir keessatti jalqaba. Deebiin gaaffii sanaa Ginniir keessatti jalqaba. Mucaan tokko naannoo Baalee keessatti dhalate. Mucaa mootummaa jijjiiruuf yaadu miti. Mucaa seenaa keessatti maqaan isaa akka galmaa'uuf yaadus miti. Akkuma ijoollee hundaa jireenya isaa jiraata. Garuu yeroo muraasa keessatti wanti tokko isa adda taasise. Beekumsaaf dheebuu qabaachuu. Barachuuf mana isaa irraa ba'e. Hararge. Achitti barate, qorate. Namoota irraa barate, gaaffii gaafate. Hubannaa isaa bal'ifate. Jireenyi isaa garuu karaa salphaan deemne. Abjuu guddaas qaba ture. Masrii deemee barachuu barbaada ture. Garuu yeroo sana addunyaan waraana keessa seente. Abjuun suni achumatti dhaabbate. Hussein garuu hin dhaabbanne. Daldala jalqabe. Haramayaa keessatti hojjete. Booda Finfinnee qubate. Daldalli isaa guddachaa deeme. Maqaan isaa beekamaa deeme. Namoonni gara garaa isa beekan. Daldaltoonni, hayyoonni, siyaastoonni, qondaaltonni mootummaa, dippiloomaatonni,
yeroo baay'ee namni daldala keessatti milkaa'aa ta'e tokko waan isaa eeggatee jiraata. Huseen garuu akkas hin taane. Daldala qofaan hin quufne. Addunyaa naannoo isaa jiru hubachuu barbaade. Raadiyoo hordofa, gaazexaa dubbisa, oduu biyyoota adda addaa hordofa, namoota garagaraa waliin mari'ata. Gaaffiiwwan guddaa yeroo sana addunyaan irratti wal falmitu dhaggeeffata. Suuta immoo gaaffiin biraa sammuu isaa keessatti guddachuu jalqabe. Gaaffii daldala irraa eeggamu miti. Gaaffii sabboonaan gaafatu. Yeroo inni naannoo isaa ilaalu hacuuccaa arga. Yeroo inni seenaa ilaalu roorroo arga. Yeroo inni mootummaa ilaalu ummata hedduu sagalee malee jiraatu arga. Wanti inni argu hundi walitti qabamaa deemi. Wanti inni dhaga'u hundi walitti kuufamaa deemi. Gaaffiin sunis guyyaan cimaa deemi. Gaaffii tokko. Gaaffii yeroo dheeraa fi isa hin dhiisne. Gaaffii booda jireenya isaa guutuu jijjiire. Garuu deebiin gaaffii sanaa Finfinnee keessatti hin argamne. Baalee keessattis hin argamne. Deebiin isaa waggoota muraasa booda Yaman keessatti isa eeggachaa turte.